Ani kajuu gubbaarraa barreessite. Okay. Amma waan akka qormaataa fa'aa yoo ta'e Eh, gubbaarratti yeroo fuuldura yeroo waan argitu jechuudha. eh, Asiin maqaa kee barreessuun gaariidha. Ana okay. maqaa kee ni barreessita. Mm. Barattoota hedduu wajjin hojii manaa keessa yoo gullan akka addanaa bootti Eh, maqaa kee naa barreessita. toles. Achi booda Mm. asitti maal jedha? Keeyyata armaan gadii bakka kana ar irra butaadha. Armaan gadii waa'ee maatii kiyyaa jedhu xumurii barreessi jaabeete bakka kana xumuriidha. Xumurii barreessii hin jedha. Mm. Maatii kiyyaa jedha. Naaya. Mata dureessa ani barattu jetteen Leellaa Abbabuu jedhamaa. Abbaa koo jedhamaa jeet yaadne dhaabbate. Abbaa koo Eh, Abbabuu Simee fi harmee kiyya Adilee addunyaa jechuu feetee miis? eh, adunna, Eh? adunna. Akka addunyaadha. Mm. Nyaadhaa miti jechuudha. Adunnaadha. Naan san afaan irratti hogguu laaltu ni jabaata. Addunyaa miti. Eh, Addunyaa. kennaa lama ta'uu qabdi jechuudha. Addunyaati mi hogguu dubbattu laal mee jee mee ati mee? Adunna, hin jabaate adunna. Naan san ni jabaata. Haallee ni dheerata. Addunyaa. Mm. Aya. Addunyaa. Aya. Jedhamturraa jetteen. Jedhamturraa bara 1990 guyyaa guyyaa dhaladhee jedhe. Aya. As maaltu jira as dura? Mm. Filadhe. Jeeti dhaabbata. Aya. Bakki dhaloota kiyyaa naannoo shawaa naannoo shawaadha. Gandi kiyya asitti yaatu raafa gandi kiyya salaalee yeroo ammaa kutaa afur barataan jira. Fuuldura yeroon xumuru dooktora dooktora ta'uun ta'uun hawwii kooti. Miti Eh, baay'ee ergaa kee dabarfattee jirta. Sirritti bareedaadha. Waan ka isaaf hunda guuttee jirta. Saniifuu dogoggora qubee hin qabdu. Barreeffamni namaaf dubbifamaa. Kana hunda ilaalchisee bar- yeroo barreessu barreeffama kootiin miidhaguu diduu kanaan akkasa jalaa jajallata. kana laal deddeebii keessa si gala beeytee harka kee jabeeffachaa dhufte. Shaakal yeroo hedduu wantoota si barreessu fincuu kana hunda isaa barreessi. Ammaan yeroo baay'ee wanni moobaayilaa barreessuu isinirraa hin feeneef tanaaf hogguu harka keessanii shaakaltan harki keessan isiniif barata waa hunda. Sirriidha. Saniif waan isa kan nuni barreessita. Siif jabaata amma yeroo waa xiqqoo keessatti dogoggora amma jiran kana sirreessita. Barreeffamni sanis ta'e ammallee bareedaadha. Saniifuu iddoo kanatti baay'ee gaariidha. 10 irraa 10 argattaa jechuudha. Homaa shakkii hin qabu. 10 irraa 10 baay'ee gaariidha jechuudha. Akkana. Hojii manaa kaanitti dabaru Haaya.
Gaafiin lammataa akkasitti kenname isa kana fakkaata. Jechoota roga bakka kana kajuu jira. Jechoota roga jala jiran hiika fakkaattii isaanii ji'asitti baadhaa jira. Hiika fakkaattii isaanii baa jalatti kenname faana walitti firoomsi jira. Sirri barreessite. Asitti gaafileen as jiranii. Amma ilaalga gaafa kutaa gadi hogguu barattan jechuudha. Walitti firoomsitu akkasumatti amma yoo kana wajjin akkasuma walitti geessitaa miti. Amma lakkoo ol deemaa deemtu garuu akka sana feeti akkam godhaa deemtaa gaafii ni dubbifatta. Yoo deebisaan gaafii kanaa caa bira jiraate akkanumatti caa'uma qofa keessaa akkam maatii goota kana jechuudha. Fuuldura akkanumatti dalagde firoomsi. Yoo fedhe asiin fuula duraan akkasi godhattee akkana caa kaayachuu dandeessaa. Akkana gootee deebisaa kaayate irratti. Duubanis kaa'uu nan danda'a jechuudha. Asiinis kaayachuu dandeessa. Lakkoofsuma kana fuula duraan asitti amma deebisaa kana caa kaa'uu dandeessa. Yoo jetteenis asiin akkasitti kaa'uu dandeessa. Yoo feetellee akkuma ati keessa kanatti akkana kaa'uu dandeessa jechuudha. Jalqaba gaafii sirri dubbifatta. Gama lamaanuu sirri gad dubbisuu qabda. Asiis gadis sirri gad dubbifatta. Sigalaa jiraame waan hin jedhu. Nagalaara. Saniifuu amma asitti lammiilee jedha. Faati barreessite lammiilee. Asitti caarra ka jiru jetteen caarra ka jiru hawaasa biyya tokkoo jedha sirri. Lammiilee jechuun hawaasa biyya tokkoo ta'a sirriidha. Gaafii lammaffaa gubbaa jiru daran jedha. Ati maal jetteen eedha jetteen daran caalatti sirriidha. Daran jechuun caalatti. Amma namni tokko kana daran fooyyeessuu qabdu yoo jee kana caalatti fooyyeessuu qabdu jechuudha sirriidhatti harkatte jechuudha. Daheeffatanii jaa daadha jetteen dhokatanii sirri. Dhokatanii ta'a jechuudha. Deemsaa sirriitti. Inni afuraffaa imaltoota jedha. Har'a kan jiru maal jetteen imaltoota kara deemtota. Haa ta'uudha sirriidha dalagde jechuudha. Haala gaafii biraa gaafii shanaffaa balaaleffatamuu kaju bii jetteen mormamuu sirriidha. Biidha ta'a. Lafoo kaju faa jetteen namoota bakka kana haadhaa jira namoota miilaan deeman kajuu sirriitti deebite jechuudha. Baay'ee gaariidha. Gaafii hunda isaatu sirriitti dalagdee gaafii jaasii kenname jaanuu sirriitti dalagdee jirta. Jaarraa jaa asitti illee baay'ee gaariitti dalagdee jechuudha. Baay'ee galatoome sirriitti dalagde. Jabaadhu akkasuma itti fufee. Gara gaafii itti aanu jenna. Gaafii itti aanu eessarra jira. Gaafiin itti aanu asis kenname. Jechoonni arma ol jirani warreen arma ol jiran jechoota sagalee fuudhaa fi irra butaa gaditti argaman. Edda sirriitti hubadde anu ergasiin deebi'ee ilaalee jechuun deebisaatu achuma jiraayyuu gara olii jechuudha. Gubbaarra jiraami? Gubbaarra eddan barreessee ergee ilaale ergas ilaallan gubbumarra jira deebisaa. Eegaa gad siqeeti asitti si gaafate gaafii godhe. Ani yeroo sun dirreetumaan guute ofuma kooti. Sirriidha. Saniifuu jechoonni as jiran kun gariin isaanii sagalee irra butaa qabanii gariin isaanii hudhaa qabanii miti. Mee naa ibsuu dandeessaa jechoota sagalee irra butaa qaban yoo maal jaaman irra butaa jaamanii? Dubbachiiftonni dubbifamaan garaagaraa kan wal fakkaanne lama ta'ee walitti dhufee jechuudha.
Awan warra ለምሳሌ fakkeenyaaf harmee harm kan jedhu kun eh, irra butaadha jechuudha. eh, sirriidha sirriidha. Eh, akkasumatti illee Ganaa haya, arguu kan jedhu kunis irra butaadha. sirriidha. Haya, mallattoon tunoo mallattoo maaliiti taas jirtu tun asfaatu jirti. Tumtu kan Eh, godhaa. mallattoo hudhaati. Waa Hudhaan hudhaan wanni adda isii godhaa dubbachiiftuu fi dubbachiiftuu jidduu dhufuu danda'a. Akkasumatti illee dubbachiiftuu fi dubbifamaa jidduu dhufuu danda'a. Mallattoon kun haala saniin seenuu danda'a. Innillee sagalee adda muree ka qonna godhu jechuudha. Haala saniin laalteeti kamtu sagalee irra butaa qabaa, hudhaa qabaa adda baaf jetti gaafin meeqaa fi dala itti haalaan. Haya, barreeffamni kaas jira. Waa'ee maal fi gabbifneeti as ilaalla. Haya, kaati barreessite asin jira. Warra sagalee hudhaa qaban asiin barreessite. Warreen ammoo sagalee irra butaa qaban asiin barreessite. Mee maal fa'aa barreessite? Baay'ee har'a kajuu as dhufanii sirriidha. Re'eedhaa fi sa'a asiin barreessite. Danda'ama waa'ee kajuu asiin barreessite. Kunis sirriidha. Kan biraa marga, jilba, sirba, arba, harka akkasumatti haa kana mul'isi bakka kana. Asitti illee harmee kajuu fi morma kajuu asiin barreessite jechuudha. Baay'ee gaarii kunillee 10 irraa 10 sii qaba. Baay'ee gaariidha. Egaa haaluma kana itti fufi. Hojii manaa akkanatti yeroo kannitee fi sirriitti dalaguu keetiif baay'ee galatoomna. Isinillee galatoomaa.